Gootaawwaniif hayyuuwwan dacheen itti fumbaannaa afran qalloo Oromiyaaf gumaachite yeroo yaadan keessa wareegamtoota Oromoo jalqabaa kanneen akka Elamoo Qilxuuf Ahimad Xaqiifaa yaadanna. Qabsaa'ota bilisummaa Oromoo dhugaa yeroo yaadannu kanneen akka Jaarraa Abbaa Gadaa, Mul'isa Abbaa Gadaa, Burriisoo Boruuf kan kana fakkaatan fa'aa yaadanna. Hayyuuwwan Oromoo afaan barreeffamaa godhan keessaa kanneen akka Sheek Bakar Saabadhoof, Sheek Muhammad Rashid Abdullee fa'aa yaadanna. Isaan sun sochii afran qalloo warra jalqaban keessaa kanneen akka Abubakar Muusaa, Alii Birraaf kan kana fakkaatan yaadanna. Weerara qubsuma kolonii irratti diddaa cimaa warra gaggeessan kanneen akka Bakar Waaree, Caammaa Nuuriif murtii guutuu fa'aa yaadanna. Dacheen kun gootaawwaniif hayyuuwwan isheen oomishte kana qofa miti warra kaanitti guutaa. Akkasumas Maaliik Hamber kana maqaa Oromiyaa addunyaatti kan beeksise Oromiyaa keessaa ka'uudhaan Indii kibbaa bulchaa kan ture kanas kan nuuf gumaachite dachee Harargee dachee afran qallooti. Ayyeegaa dacheen afran qalloo dacheen itti fumbaannaa kun waggoota 1970 irraa kaasuudhaan amma baroota kanaatti gootaawwaniif hayyuuwwan baay'ee Oromiyaaf Oromoof oomishteetti. Har'oo ijoolleen itti fumbaannaa ijoolleen afran qalloo maalirra jirtu kan jedhu isin gaafachuun barbaada. Galatoomaa.